wanni har'arraa isinii dubbachuuf isinillee dhaggeeffattanii irraa fayyadamtan jedhee yaadu waan qalbii duutee namaaf kaasu waan ammallee qoma dhiphatte namaaf bal'isu waan qalbii namatti dukkanaa illee namaaf hibsu kan gaafa qabrii buhanillee qabrii namaa hibsu kan gaafa guyyaa qiyaamaa sanis fuuldura rabbii gara bootaa sanitti yoo deeman rabbii warra mu'minaa saniin nuuruhum yas'aa bayna aydiihim ka jedhame san akka irraa taanuuf saniif wanni irraa isinii himuu deemu rabbiin yaadachuu bismillahi irrahmaani irrahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبلو وانكيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأول من إيقال لجر ركنا والربي يادتشو جدو أمس يو ربي نغرغاره أن كان نبردس إسن ورد أقفتنس نلمين ربين ورى الرافية دم ربي نواتاسسو waan rabbii yaadannaa jedhu kana har'ammoo ka irraa dubbannus wama san tahee maaltu itti nama kaasa laata rabbii yaadachuutti maaltu nama kaasuu dandahaa eessaa burqaansaa eessaa dhufuu dandahaa kan jedhu laalla jechuudha wanni kun rabbii namni yaadachuuf tattaaffii godhee yaada itti godhee waan kana irratti hirmaahatee jedhu eenyu isa kanaaf waan nama jaalala rabbii qabu nama rabbi ofii jaallatuudha jechuun isa kana rabbii yaadachuuf bakka jiraate hundatti maqaa rabbii kaasuun ergamaa rabbii hordofuudhaan namni kana jala deemee yeroo hunda jireenya isaa saa 24 keessatti namni kanaan jiraachuu dandahu rabbii yaadachuu dandahu halaala bira dhufee halaala rabbi tunaaf eeyyamee waan haraama tokko bira dhufee immoo rabbii kiyyati irraana dhowwee rabbii kiyya waan hin jaalladhuuf jedhe rabbii yaadannaaf ذكريداف إرا كان ديبي وان هجتمو كان هجتو يجون كناف أن ينظر الإنسان من الذي خلقه جالت شوفو إسا ذاكروف إسا يادت شوف إين يكن هرقم سيسي إيسا تري كنافو سناتش ديبيني لالون درك أمكين يجون أكم ربين يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك ربنا كسنون جريتو يا إلمنا ما مالف دقمتا مال كان سيدقو أتوك ليس يوبي يكن رفتو غافتي أسي إمباني أمس غافا سرا ديمتو سمو نندي ما قويا في تدجتي كان ديمتو متي مالف أكسيتي دقمتا نفسيات أف شيطانف وانا أما كيس جرو كيس جرتو كان لالتي مالف دقمتا نون جريتو كناف ربي أنكن يذاكروف ربي أنكن يادتشوف jireenya keenya mallee ka akhiraaf duniyaa tolfanne haala rabbii nurraa barbaachisuun jiraachuuf eessaa dhufne jennee of yaadachuun dirqama ta'a waman alladhii amaddaka binni'am waman alladhii amaddanaa binni'am nu uumee kayeet gaafachi abbaanu qaamni keenyallee qullaa isii jirtu jechuu gaafa sanas qullaachi as baane gaafa sarraa deemnus orii qabeenyaa qabnu kana hunda isaan wajjiniin fuudhanii qabrii keessallee hin galchanii qullaadhuma carqii taate ofir nurra buufameenaan asirraa deemuuf teenya kanaaf kana laalleeti rabbii dhabaman raanu argamsiise kana yaadannee isa jaallannee jaalala isaatiif hojii isaaf malu waan inni ajaje yoo hojjenne inni kun mahabbaa isaatti yookaan maqaa isaa yaadachuu maqaa kan biraa itti gammadanii maqaa waan rabbiin malee jiru jaallachuu itti nama geessu jechuudha yoo mahabbaan isaa jiraate irra caalaa maqaa rabbii haasa'uutti nama kaasa jechuudha irra caalaa qur'aana wajjin jiraachuu nama jajjabeessa jechuudha irra caalaa hadiisa rasuulaa sallallahu alaihi wasallam wajjin jiraachuutti nama kaasa jechuudha mahabbaan isaa jiraate eenyu kan tola nu tolaa oole gaafa duniyaa kana dhufnus eega lafa buunes akkaataatti nyaatan hin beeknu akkaataatti jiraatan akkaataatti uffatan akkaataatti waan jireenya ofii duniyaa tolfatanullee waan beennu qabna har'a namuu sadarkaa baay'ee irra ga'ee jiraataa jira ta'a kanaafuu isa kaleessaa sana laallee borii keenyaas immoo akkamitti biyya kana keessaa deemna jenne rabbii kan keenya yaadachuun dirqama nuti ta'a jechuudha
ومن الذي أجرى الدم في عروقنا eenyu kan qaama keenya kana keessa akkatti nuumee ka'e dhiigni akkasiin keessa deemte nyaanni nyaannu kunillee hojiirra oolte akkasitti jireenya kan keenya nuu sirreesse eenyu ni laata? Rabbi jechuun rabbi isa kana jaallanne ka maqaa isaa kaafne bakka jiraanne hundatti dhikrii goone yaadannaa goone waan hojjedhaa jedhane hojjenne waan dhiisaa jedhamne immoo dhiisuun dirqama nutti ta'a jechuudha. Mahabbatu maa yuhibbuhu Allah eegawa rabbii kan keenya jaallanne hoo rabbiin jaallachuun afaan qofaan yoo taate dubbiin achitti baddii jechuudha. warri yeroo mallee kunoo gaazamana rasuulaa sallallahu alaihi wasallam si jaallanna ergamaa rabbiiti ati Muhammad amiinii jedhanii warri mallee kunoo gaa sahaabonni jajjabaan sun akkuma jedhanitti warreen fakkeessituun immoo hoo akkana jennaan rabbiin harkaa dhahee maal jedheen jaalalli akkasiin afaan duwwaan odeessu akkasiin hin taane akkas jedhiin yaa Muhammad jedheen rabbiin sallallahu alaihi wasallam qul in kuntum tuhibbuuna allaha fattabi'uunii yuhbibkumu allah yoo dhugaan kana jaallattan taatan rabbiin yoo kan jaallattan taatan na jala deemaa jedhiinii jedheen jechuu rabbiin jaala rabbi argachuuf waannaan dubbiin cimaan jaallatamuudha jaallachuu qofaa miti nama rabbi isa jaallata taanii argamuudha nama rabbiin saaliha siddiiqota nama gaariidha nama rabbi jedhe taanii argamuutu barbaachisaadha jechuun kanaaf mahabbaa waan rabbiin jaallatu jaallannee argamuun rabbiin maal jaallata tawhiida jaallata rabbiin maal jaallata ergamaa isaa hordofuu jaallata rabbiin maal jaallata waan ummaan inni ajaje hunda yoo hojjenne rabbiin nu jaallata jechuudha jaalala isaa arganna jechuudha jaalala rabbii yoo arganne wanni nu dubbachuu jaallannu maqaa isaa ta'a wanni nu haa ammallee dhaggeeffachuu barbaannu caalaan gammachuun keenya wanni itti gammannu qur'aana rabbii ta'a daawaa hadiisa rasuulaa sallallahu alaihi wasallam dhaggeeffachuun nu biratti caalaa ta'ee argamuu danda'a eessarraa burqa jennaan rabbiin jaallachuurraa burqaa jechuudha jaala rabbii keessatti waan rabbiin jaallatu min al-aqwaal jecharraa wal afcaal hojiirraa al-zaahirati wal baaxina waan gubbaa kana nurraa mul'atuuf waan keessatti hin mul'anneen illee waan rabbiin jaallatu sammuu keenya keessatti qabachuudha jechuudha akkasitti rabbiin keenya jaallannee maqaa isaa yoo kaafne rabbiin keenya nu milkeessaa maaliif jennaan biyya duniyaa keessa jirra waan taaneef biyya akhiraa duniyaa kanatti as-sakanu fi duniyaa yaxtaaju ilaa fikraalu duniyaa kana keessatti mana tokko ijaaruuf namni barnaamija baaseet itti fakkareet waan sanarra gahuu danda'a kan jannataa manni jannataa maalitti hajuma jennaan amma sakanu fil janna yaxtaaju ilaa dhikrillah mana sana ijaaruuf mana sana tolfachuuf waan isaa barbaachisu biratti malli akka dhaabamu gochuuf jannata keessatti maal barbaada jennaan maqaa rabbii yaadachuu barbaada jechuun waqad shaghalana amma maaltu nu rakkisee jira laata yeroo ammatti jirru kan yeroo keessa jirru kan yeroo akhiru zaman keessa jirra yeroo malli rasuulli sallallahu alaihi wasallam namni diinii isaa eeggatu yeroo kana keessa nama cimaadha jedhan jechuun obboloowwan kiyyaa jedhan jechuun namni har'a maqaa rabbii yaadate rabbiin jaallate maqaa rabbii bakka deemet bakka dalagaa isaa keessatti bakka baratu barsiisut bakka taa'een mallee jirutti ka rabbii isaa mallee yaadannaa godhu ka rabbii isaa jaallate rabbiin isaa isa milkeesse har'a kan nu shaagalu fikraatu mallee kunoo dhikri irraa nu shaagalee jira waan duniyaa keessa assamne achi yaanne ayyaanne waan ummanni waan ofiitti jiru dhiifne waan namnitti jiru kaasu waan ofii hojjennu dhiifne waan namni kan biraa hojjetu odeessu waan namni biraan mallee haasa'u dhaggeeffachuu saniin ammallee gizeen sammuun ilma namaadha yeroo ammaa kan akkasitti harkaa walii gattamsa'ee jira jechuun dhikrii dagatee jira jechuun maqaa ilma namaa kaasu yoo tahe malee maqaa isaa argatee kaasu maqaa isa dhabee kaasu yoo tahe malee ilmi namaa akkasitti khasaaraan keessa jiraatamuun isaa mul'ataadha jechuun isa kanaaf akkamitti of qaqqabuu qabna kanaafu fa'idhaa madat laxdatun yeroon tokko yoo nurraa kutte otoo nu rabbii keenya yaadatin sa'atiin nurraa yoo kutee nurraa deeme kan rabbiin keessa hin yaadanne guyyaa qiyaamaa gaabbii tahee nutti dhufuu danda'a jechuudha kanaafu rabbiin kan keenya akka nu san hin taaneef har'a nu kadhatee jira duniyaa keessatti maal jedhee nu kadhate
فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون هر ربنا كسنون جل ججون وياك يا مغرو هر ذكري ديفنه وننو چالات هاسومنو هاسا دنيا تهي نمكم اچو إسا كان الفونني كان قبوسو كبجان بدي يو كان كيس أولي جنة ويا هر ربي نكادة ملي ويا كياما كادني غردي بيوان نما ديبوف هر وفقك كم نبولوان كيا وبوليتي كي هر دنيا كيس جرا وان كليس بلسيني وان كليس ذكري رانفني هر ربي كي يادني تديبه إندن دنيا ربي كي يديسادا كاريس قرآن كارو ددمني وان دنياتين وان أركيس جنون سوشال ميديا دان موبايل أمليس غرو دان yeroo keenya yoo nurraa gubatee jedhe of qaqqabanne as deebinee waan akhiraa keenyaaf galaanuu ta'u hojjechuu qabna yookaan hiyyeessa taanaa jechuudha namni qodaa galmee isaa keessa dhikriin hin jiraanne hojiin gaarii yoo hin jiraanne miskiina taa guyyaa qiyaamaa gara godhu dhaba har rabbiin maalluun jedhe maqaa kan koo na yaadadhaa fadhkuruni adhkurkum subhaanallah fadhkuruni adhkurkum isan mallee kunogaa keenya kan caalchisee fide isin yaadadhaa jechuudhaan fide isin yaadadhaati kanaafuu yoo akkas taate yoo isa yaadannee mana keenya keessa islaama goonee ofii muslima taanee ijoolleen keenya yoo islaama taanii gabaan suuqiin bakki dalagnu yoo islaama tahe guyyaa qiyaamaa san warra addeebiidhaaf rabbiin kadhatanii karaan itti cufamtu hin taanu jechuudha yoo har'a dhikrii dhiifne warri guyyaa qiyaamaa har'a akka barbaadan taanii دنيا كيس أكبر بعدن جراتني جدا وياك يا مال جد قال رب ارجعون مالف دي يور بعد اللاتا أشتي ونما فيدو أكبر بعدن دنيا تجراتني أكبر بعدن آساني جتون دنيا كيست أما تيتوكو أما جراتت أما ركوب سنت أما دونتي أكبر بعد آسون نندا نمي أكبر بعد ذكر ربي ديسه أكبر بعد آسون دندو waan barbaade namni hojjechuu danda'u heenyotoo jiraate nama ofiin ofuume jechuu kun immoo hin jiru ka namni ofiin of argamsiise akkan barbaaden ta'a waan hin barbaaden hojjedha waan hin barbaaden aasaa jechuu silaan danda'a ture hin jiru kanni kun hundi wanni duniyaa kana keessa jiru makhluuqa rabbiiti akkan barbaaden ta'an jedhu kanaaf warra dhikrii rabbiin irraanfannee waan barbaanne hin dandeenya jennee yoo hojjenne waan barbaanne harka keenyaa gurra keenyaa yoo hojjenne guyyaa qiyaamaa san salphinu qabachuuf teessi jechuudha musiibaan akka warra mallee kun guyyaa sana maal jedhan yaa rabbi nu deebisii eessatti deebi'u qaala rabbi irji'uun la'allii a'malu saalihan fiimaa taraktu waanan ofin yaadaa achi deebi'ee waanan kaleessa dhiise توحيد رئيسه شركيتي وان انقلف اسلام ما رئيسه منافقمات وان انقلف مقا كي دبچوسي رئيسه مقا وان براكي سوان توري جزين الراقوبتف يا رب ديبين تلفدانا ديبسي اينيو كان جرو كون ابان سنبرمي حرا نوندنو اسجرا وبولي وانكي يا بوليتيكي يا دنيا كي سجرا حرا سرفچون دندينيا غويا سن اكنا جرين سرفچوني دنداما حرا جرينيا كينيت قلدو akka barbaanetti waan barbaane dhaggeeffachuu hin qabnu rabbi isaa jaallatu waan barbaade naasaw nan rabbiin hin jaalladha rasuula sallallahu alaihi wasallam hin jaalladha jedhe waan barbaade hin barreessu waan barbaade hin dubbatu waan barbaade hin nyaatu waan barbaadu illaalu waan rabbiin barbaadu waan rabbiin jaallatu haasa waan rabbiin jaallatu dhaggeeffata waan rabbiin ammallee jaallatu dubbata jechuun namni rabbi isaa jaallatu kanaaf rabbiin kan keenya yaadanne waan rabbiin keenya nurraa barbaachisu hojjennee yoo jennu ni milkoofna guyyaa qiyaamaa duniyaattis rabbiin nu milkeessa jechuudha maal jedhee jira falanuhyiyan duniyaa kana keessattis akhiraattis rabbiin warra rabbi taman mu'minarraa mu'mintitti jireenya gaarii isaan jiraachifnaa nuun jedhe jechuudha yoo isa yaadanne waan nuun jedhin hakkaataan malee rabbiin nurraa barbaachisu yoo jiraanne rabbiin kan keenya nu milkeessa jechuudha كنافا كان قوة من ممالون جد يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله يا أيها الذين آمنوا نام رب التمنيت دقون قرى يجود نام رب التمنيت يجي دنيانيف إلمان ننقو وما يجود يا ورب التمنتن يسين قوم سنين قوم تاني قرو قومات إيسانون جديرا يو ديني ديفني قرآن ديفني وان برا هاسو يو بايفنه
ergamaa rabbii daganne rahmata isaa irratti buusuu dhiifne waan bira haasa'u yoo baay'ifne ilmaan keenyaa jennee quraanni yoo dagatame hadiisni rasuulaa yoo irraanfatame lubbuu keenya halaakaa jira jechuudha. har'a nu ume bor gaafa gaafannu deebii argachuu hin dandeenyu jechuudha. laa tulhikum amwaalukum walaa awlaadukum an dhikrillah rabbii yaadachuurra rabbii kaati kaleessa hin jiraanne si jiraachise ka qullaachi abbaate qabeenyaa si kenne sammuun kee ka duwwaa ta'e illee beekumsa sitti naqee sadarkaa adda addaatiin si gahe kan rabbii akkanaa kana yaadadhu nuun jedha rabbiin kan keenya. maaliif akkuma kaleessa achi yaa obbaanu san harka duwwaadha asirraa immoo yeroo deeman duwwaa deemuun hin danda'amu. fatazawwaduu fa inna khayra zaadi taqwa galaa sinqii godhaa nuun jedha rabbiin. karaan kun dheeraadha. qabriitu jira ziyaaraa qabriitu jira na qabriin namni ifuuf nama rabbii isaa zaakkaruuf nama quraanaa wajjin jiraate qabriin isaa nuura taati nama rabbii wajjin jiraate rabbii yaadate siraaxiin illee nuura taatiifi kanaafu isa kana tolfannee rabbii kan keenya jaallanne haala rabbiin nurraa barbaachisuun biyya duniyaa kana jiraanne akhiraa deemuu qabna. yoo gowwoomne hoo waman yaf'al dhaalika fa ulaa'ika humul khaasiruun qabeenyaan argadha jedhaniit diin rabbii gatanii qabeenyaa waan hin arganne bira gaha jedhaniit quraana rabbii dhiisanii diin rabbii dhiisanii obboleessa diiganii ammallee waliin obbolummaa diinii dhiisanillee waan bira keessa seenanii akka barbaadan warri jiraatan fa ulaa'ika humul khaasiruun warreen harka duwwaa bakka silaa duwwaa deemuun hin barbaachifne harka duwwaa deemanii honga'anii nuun jedha rabbiin. obboloowwan kiyya kanaafu of eeggannu jireenya keenya duniyaas haa tolfannu akhiraa keenya tolfanne akhiraa fuula rabbiitti akka hin salphanne har'a hojii gaarii rabbii yaadannee jireenya keenya haa jiraannu. boqonnaa booda walitti deebinaa nurraan fagaatina. assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.